السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا سالحة يوتيوب جرى جرتو نقا كيساني فيما الحمد لله نقا فيا كوتي سن اللي بك جرتنو تربين فيا نقا سنها تاسيسو قاعد تراسي كاناني قتي ساولين تراسي كانا فيا كسوم اللي يروباي تركي عربي مجلسيتي كاين سنني قبل ديرفو كون اللي جرانا موني بربادن كافيه لموتين كافيه فريغريغين تركي جري أكنا كوني كياري دايو بربادني جرا إن شاء الله قتيسا تكون قتيسا ولين كان اسمين تيموتا هنگا تمورا فيديو كانتنا ولين تراك كسمس لايكي قد بليز وانتي سنرائي تكون جرنون غارو فيديو كينيا نموتا بايه براكا قبو نغرغارا لايكي قد سنين جدا فيديو نمني كما تكو يولالي لايكي دمت دبلا ملين جرو مالي في فيديو تسنتين تولي موجي كون جالن مو مالي في لايكي نانغوتانو سنين جدا لايكين كومنتين بكي ارقمو نموتا برانكي دراما وانسا باوجتانو جتشودا نوي سناني سلر جلق أبا سنانا سيمباني لايكيف مالي جنة موانتي وابراو جتشون دندينيو أكاسي لايكي نو قدار كانوا مرتي سنين جنة بارك الله فيكم نموني لايكي نو قدار تاني سيمو بايتكو غلطوما جزاكم الله خيرا أكاسوما نموني جرقي فراشي جرقي تراسي عربية مجلسي ميشالي غرغرا مقارجا أجاجتشو بربادني أجاجدان سنين جدا egaa tiraasii hammaa sana haala sana bifa lamaan hojjechiifachuu dandeessu kunoo akka kana minxaafii qofa waliin afachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf minxaafii saabbaa kaaree aftanii saaloonii keessan guutuu minxaafii saabbaa kaareedhaan gurguramu aftanii achumaan isii haphii kana irraa aftanii tiraasii sana haala kanaan yoo daraddartanii baay'ee tokko bareedaa amma irra guddaan namni akka haala kanaan hojjetachuutti jira jechuudha. akkasi beebii fi waan akkasii immoo dirqama barbaada jechuudha. Tiraasiin kana maaliif jennaan namni yeroo ciqilfachuu hirkachuu biyya keenyatti akkas baramaa dhagatii ta'ennaan tiraasiisa kana iddoodhaa sochoosuurra beebittiitu waliin godhattanii haala kanaan arabiyaa majlisiidhaan garaagarummaa hin qabu jechuudha. Akkasii haala kanaan tiraasii waliin hodhamee isinii kennama. Carqiin kuni tiraasii wajjin jechuudha. Akkuma kanatti hodhamee tiraasiin isaa tokko birrii 1600 carqii gara lamaan isinii hodhamee jechuudha. Tiraasii isaan tokko guddaadha. Fakkeenyaaf firaashii 4 tiraasii 6tu ga'a. Firaashii 5 firaashii 12 firaashii 6 isa kan silaa 18 miti isa kan ammoo 12 gaha jechuudha. Tiraasiin kun gurguddaa gatii ta'e jennaan. Akkasiin isiniin jedhaa akka barbaadanii firaashii wajjinis hojjechiifachuu dandeessu. Keessatti firaashii boondidii wajjin yoo ta'e arabiyaa majlisiidhaa waa tokko wanti inni garaagarummaa qabu hin jiru. Ofii keessanii manatti illee yoo barbaadanii haala itti baaftanii miiccuu dandeessanuun isiniif hojjetama. Yookiin immoo carqiin kun achumatti irraa xaxxaraga waan akkasiis ni danda'ama akkuma arabiyaa majlisii jechuudha. Akkasiin isiniin jedhaa minxaafii immoo namoonni barbaadanii minxaafii isa yabbuu akkanaa isinii bituu hin danda'a. Abbaa kaareenis jira isiin abbiinis jirti. Akkasiin isiniin jedha hordoftoota koo. Egaa tiraasii jirri kanaallee jijjiiranna biratti argachuu dandeessu. Yoo baay'inaan waan cimaa waan jabaa bareedaa waan dafee maaliin taane jettan gatii ta'e jennaan yeroo baay'ee carqii arabiyaa majlisiiti jechuudha kan isiniif filadhu. Maaliif jennaan biyya keenya baadiyyaa akkasuma nama qiyyaarii hin qabne carqiidhuma arabiyaa majlisii sana wayya jirri kun qiyyaarii barbaada. Akkasii yeroo bicuu takka jedhee achumaan bareeduma isaa kana gadhiisaa dhufa jechuudha. Carqiiwwan kunneen garuu ofii keessanii akka qiyyaariitti ofii keessanii yookiin immoo maatii dhumti keessan mana ijoolleen hin jirre maal waan akkasii yoo ta'e rakkoon qabu kun carqiiwwan akkanaa kun jechuudha. Garuu isa yeroo hunda tokkicha kana afamuuf maal jedhuu fi ammuma yerooti jechuudha. Carqiiwwan akkanaa kun bareeduma garuu baay'ee tokko bareedaa. Ofii qiyyaarii maatii keessaniifis ta'e ofii keessaniifis ta'e akka qiyyaariitti hojjechiisuu dandeessuun isiniin jedha inshaallah. Akkasuma immoo namoonni diizaayinii na gaafattanuu diizaayinii asirraa iskiriinshoot gootanii keessaan natti argachuu dandeessu jechuudhaan yeroo baay'ee suuraa viidiyoo wantoota garaagaraa bilbila koo keessaa nan balleessa. Maaliif jennaan bilbilli guutee na rakkisaa.
yeroon viidiyoo waraabuu jedhee wantoota garaagaraaf yeroon fayyadamuu jedhu guuteen rakkisa gatii ta'ennaan anachumaan of biraa balleessaa isin immoo asirraa iskiriinshoot gootanii natti ergachuu dandeessu. Akkasuma carqii arabiyaa majlisii immoo sa'aatiidhuma isin qabdii ergitanii yeroon carqii sana fuuchuu jedhu yoon suuraa isinii erge malee wanti duraan na bira jiru yoon isiniin erge carqiin sun yeroo isin barbaaddanutti yeroo isin turtanii birrii ergitanutti dhumuu danda'a gatii ta'e jennaan. Akkas inshallah namoota baay'eetu keessaan suuraa naa ergii diizaayinii naa ergii maal jettu jechuudha. Akkasi carqiiwwan kunneen garuu hin dhabamanu baay'inaanii bifuma barbaadameen argama. Garuu carqiin arabiyaa majlisii baay'ee namni fayyadamama gatii ta'e jennaan wanti hadha jiru bor jiraachuu dhiisuu danda'a. Akkas inshallah namoonni barbaadanii kaasumarraa iskiriinshoot godhaatii keessaan natti ergadhaan isiniin jedha. Hanga xumura viidiyoo kanaatti waan namoonni na waliin turtan baay'ee tokko galatoomaa jazakumullahu khairan. Assalaamu alaykum.